Hallelujah. Let you be on your feet from wherever you are. Hallelujah. 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 Durisar kalamman garakot. Stretch out your two hands to the front. Mal barbadu gofta bira. What are you expecting from the Lord? Mal labe goftan. And what has he missed? Mal daddabein. What couldn't he do? Kasar kalamman. Lift up your two hands. Isin garbicha miti isin mucaada. You are not slave but child. Mucaan immoo gaafatee fudhata malee kadhatee miti. And a child is ought to ask, not to beg. Kan kadhatu garbicha. And the beggar is the Ati garuu slave. hin kadhatta miti abbaa kee gaafattee fudhatta. And you will not beg but ask to your father. Durisar kalamman garakot. Stretch out your two hands to the front. Galatan si galcha kan akka kee hin jiru. No one is like you, I thank you. Waaqa irratti lafa irratti. Upon heaven and the earth, Hundaa dandeessaa. the omnipotent one. Waan hundaa situ godha. You can do everything and Yoo barbaadde dukkana fiddaa yoo barbaadde ifa goota. you can bring both darkness and the light. Dhagaa bidda bobaa yoo barbaadde fuutee ciisa bishaanii goota. You can melt the burning rock Galaana guddaa fuutee dhagaa qarsaa gochuu sin dandeessa. and you can freeze the ocean. Waan hundaa kan godhuuf kan raawwatu siidha. You can do everything and Kottu siin hin jedhu accomplish. silayyuu as jirtanu gidduudhaa hidhaa hiikaa oolte. For you are here in our Galanni midst. si haa ga'u, galanni si haa ga'u. To you be the glory, to you be the glory. Akkuma na ergatte akkuman si waammadhee wal beennu sana si waama yeroo kana kotti ergamoota gadi dhiisi. As you have been answering me previously, Ergamoota I call kumaatama gumaa'ee kana keessatti gadi dhiisi. angels be dispatched. Lafee warra cabanii kan hodhan, miilla na deemne kan adeemsan, ija warra jaamee kan tarsaasanii hodhan. To render Dhiita kan baqsan, seexanatti abidda bobaa danfa gubaa kan itti naqan. divine procedure. Gadi dhiisi ergamaa kee. Dispatch your angels. Gadi dhiisi. Dispatch your angels. Gadi dhiisi. Dispatch your angels of healing. Gadi dhiisi. Dispatch your angels. Marsanii qaban gubaa'ee kana. May they surround this assembly right now. Marsanii. They are surrounded. Marsanii. May they surround this assembly. Tokko hin baatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. You power of Satan, you cannot escape. Si marseera seexanaa dhukkubaa abiddaan. You, Satan and the sickness, you are surrounded by Hidhaan saba koo fire. irra jirtu aangoon saba koo nyaattu kamiyyuu si marseera. Our devouring my nation, I Laraba surround you. sendo laba karadia nama suda laba karadia. Rando kranda krandia laba radiasa. Marseera abiddaan. I surrounded you by fire. Qilleensai. Release to them your wind. Qilleensai. May it be blown to them. Qilleensai. Blow to them. Qilleensai. Blow your wind to them, Lord. Sitta dhaga'ama. May you sense it. Sitta dhaga'ama obboleessa manaatu. Brother and sister, Haati abbaan obboleettiin kun sitta dhaga'ama. father and mother, may you sense it. Harka kee lamman dibeera abiddaan. I declare these two of your hands are anointed by fire. Seexana irratti, kaansarii irratti, maraatummaa irratti, hamaa irratti. Madness, cancer, Satan, Hamaa si nyaatu sana irratti. against power against your health. Harka kee dibeera. I declare these your hands are anointed. Harka kee dibeera. I have anointed them. Anamantiin humni jabaan natti dhufeen kadhachaa jira nama laalina. Warri dunkaana bakkee keessaa dhukkubsataa babaattanii ciisanii jiranii ganaa booda dhufee siin kadhadhu anammumaan kadhachaa jira. Namni si biraa hin danda'u yoo ta'e kan fidde fi kee amanii bakka bu'i kadhadhu. If you are in the overflow tent wheels, we seek over the sick bed. Dibeera harka kee. Join this prayer by faith. Dibeera. I declare this, your hands are anointed. Dibeera. I declare they are anointed.
dibeera. I have anointed them. Harka tokko iddoo sinnu kawra kaa harka bitaa. Put your left hand wherever you have been feeling pain. Harka mirgaa ol fuudha. As you remain lifting up your right hand. Siinan jedha ergamaan seexanaa. You satanic messenger. Seexanni jaamummaa. Satan of blindness. Seexanni duudummaa. Satan of deafness. Seexanni narvii. Satan of nerve failure. Asthma, cancerii. Asthma, cancer. Hepatitis B. Hepatitis B. Kalee failure. Kidney failure. Spare parta qaama namaa kana jeefte. Every part, damaging part of body. Yesus Kristos warra hidhaman akkanii kuuf na ergeera. For Jesus has sent me to set free the oppressed. Sirrattan dubbadha afaan Waaqayyoo ta'e. I declare on you as an ambassador of God. Manni kun mana dhukkubaa miti, mana seexanaa miti, mana Waaqayyooti malee. This is the temple of the Baay'ee Holy keessaa maqaa Yesus Kiristoosiin. and not the Baay'ee prison of keessaa. Satan. Baay'ee keessaa. Get out of them. Out of them. Abidda sitti naqeera. I set you on fire Miilla keessaa. over that legs, Harka keessaa. over from that hands, Dugda keessaa. from that backbone, Sammuu keessaa. from that brain. Agartuu jaamsite kansariin narviin asmaan kintaarotiin. From that Out! sight and the hearing, get out of them. Bilus. Hikama, Sok. get out of them. Deemi seexanni keessaa. You demon, get out of them. Deemi. Get out of them. Deemi. Out of them. Deemi. Get out of them. Kan amantu ija kee keessaa hin du'eeraam. The power is died from your side. Rifeensa mataatti amma qeensa miillaatti seexanni jireenya keetti gale ibidda waaqarraan gubateeraam. Any power of Satan is consumed Milikkita sii kennamu kanaan atuuti dhageessu si keessaa sokkaamma. from your body system right now. Ergamaa Waaqayyoo itti galee marsee qabe abiddaan. Surround them by fire, Harki precious mirgaa ola ka'u. angel of the Lord. Ilmaan seexanaa baay'een hin rukutamu. Many Dhukkubsataan baay'een lafa jirtanitti abidda furaasin itti qabatee hin fayyitu. demonic messengers shall Sila be under qabamtanii kan pressure. dhuftan nagadhiisettaniitu sinuu taaltaniin ilaalaa'ira. Itu harki kee hojjetu, miilli kee hojjetuutu, gurri kee dhaga'uu, ijji kee arguu, ituu iiti sirraa baquun ilaalaa jira. I'm looking to side. Hirra balalii abiddaan, hirra balalii, hirra balalii, hirra balalii, hirra balalii. Being restored. Radianama senda la bakaradia, declaria radabo santradia la baradabo sandia la bakradia. Precious Spirit of the Lord, hover over Abidda, them abidda, 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 abidda. by the fire of the Holy Spirit. Abidda, Fire, abidda, fire, abidda, afura fire, qulqullu abidda. fire. Samirra abidda boba, abidda Amen. boba, abidda boba. Bineensa garaatti galee sukkaara kan fakkaatu. Qoricha kan nyaatanii mataa irratti kan daggamame footoo irratti kan hojjetame afura xila waaqii gaaddidduu kan waraananii abbaa manaa afura haadha manaa afura maraachaa afura du'aa afura du'aa afura du'aa. Your spirit of death, shadows Tokko gaafan jedhu bright. afura bakkeetti baaftu, lama gaafan jedhu bakkeetti baaftu, sadaffaa irratti abiddatu boba'a. Eenyu bilisa ba'uuf kan amanu. Harka mirgaa ol kaasa, harka bitaa iddoo isin dhukkubu qaba. Breathe out deep 3 Yesus times. with the sagalee prophet. tokkoon seexanoota baase, sagalee tokkoon kan dhukkubsatan fayyise. Ani yeroon itti nama kana hundaaf tokko lamaan harkarra kaa'uun qabu, maqaan Yesus garuu gaadha. For sufficient is the Milikkita power kennamu kanaan waaqaaf lafarratti abiddi ajajameera. in the name of Jesus to heal this Guutummaa mana demon. kanaatti abiddi boba'eera amma. I Yeroo isaan declare hafuura baasan keessaa baata, seexanni keessaa baata, dhukkubni to that keessaa power, baata, ergamaan du'aa. sickness and the death come Tokko. out of them. Lama. Sadi. Afur isa dhumaa. Out. Digimti.
Magic. ድግምት You power of magic. ሳጥናኤል Sataniel. ዩሲፈር Lucifer. ዩሲፈር Lucifer. እርገማን ዱአ Messenger of እርገማን ዱአ days. ቀባ ቀባ ፎቂራ ፎሪ ባዲሳ You spirit of ኡምኒ destruction. ሳጥናኤል Sataniel. ኡምኒ ዩሲፈር Lucifer. ኡምኒ ወያረት ኡምኒ ፎቶረት Magic and ጅሬኛይቴ ከንጅርቱ sorcery. ሰሙ ቀብዴ ከንጅርቱ On their brain. ዴሚ ሴጠን Get out. ዴሚ ሴጠን Get out. ዴሚ እርገማን ዱኩባ Messenger ዴሚ of እርገማን ዱአ sickness. ዴሚ ሁምኒ ካንሰሪ Death. ዴሚ ሁምኒ ነርቪ Cancer. ዴሚ Not ኬሳ available. be healed Fire. be healed tikabe maike be healed Fire. be healed Fire. be healed Tafawas. be healed Fire. be healed Fire. be healed Fire. be healed Fire. be healed be healed Fire. be healed be healed Tafawas. du'eeras keessa Died du'eeras out of you. keessa It is died du'eera gartuu kee keessa from your side, du'eera miilla kee keessa from your legs, du'eera rifeensa mataa keetii from the hair of your du'eera head, maqeensa miilla keetiitti all over ci your dabarsa ci body. dabarsa ci dabarsa du'eera I declare du'eera ci dabarsa died du'eera out of you. Died. du'eera kan amantu Died out of you. du'eera 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 renda laba sanda laba konda laba haya Died out of you are you. free you are free you are free Ati bilis up. arkendirirre diriiri Be milli stretching. na deemne kaya deemi dhiigolichaan You limbs kaya deema jajeeraati working. gurri nageenya dhagaye eefaata eefaata Hearing. eefaata Be restored. narvii kee hiikeera maqaa That yesus your kiristoos nerve system is dhaabi released. dhaabi garaacha kee hiikeera maqaa yesus Stomach kiristoos is healed. jireenya kee hiikeera Your life is hiikeera loose. hiikeera Loose. hiikee hiikee hiikeera hiikeera I you are free declare you are free you are free you are free every of you are healed Thank you, bound Lord. body part is thank you released. lord Muftaasi agalatu. tochaaf laala you are free kan na deemdee kaa deemaa jajeera you are free harka kee diriirsi miilla kee kaasi of ilaali you are free Check gurra out kee your hiikeera healing. jireenya kee hiikeera Stretch out mana kee your hiikeera paralyzed hands. funyaanshee asmi Nalalas. Look at me right now. Out! Never again. Debitate Come. Demira skissa. Come in the name of Jesus Christ. Skissa so Come. a Jesus. You are free. Demir. Nalalas. Nalalas. Out! Never again. It's gone. In Skissa Jesus so Christ's kera. name. Agofta Jesus. Come on. Kasi. Go. Come. Charanikya. Scream out of him. Come on. Cry out. Come on. Take his son. Baskis. Take Thank you, Lord. out of him. Ilmi waaqayyo sinitti bu'eera kan amantan. You are Son of free. God, Jesus Christ has touched you. All if you believe. And you are set free now. Nalalas. Nalalas. Look at me. Ol jedhe nalaal. Nalaali. Nalaalin jedhe. Look at me. Go! Suck his son. Come on. Bring out. Come. Thank you. Wow. Eu kan gammadu. Oh, he's glad to the Lord.
bal'isa harka lamman. Stretch out your two hands. Eebbi Abrahaam gara keessanaa dhufu. I command to Abraham's blessing locate you. Barri kun bara bu'aa malee bara kisaaraa akkasiniif hin taane ajajeera. May this year be the year of profits. Lama marto rata kabe. Barnota rata kabe. Maatii kirratti. Barnota maatii kirratti kabe. Akka ni milkoomne kabe. Nalaale as. Amma yoo na duukaan jira kudo. Nalaale. Kudo. Go! Wayyo! Deebitee ittiin galiin. Nalaale as. Nalaale as. Nalaale as humna du'aa ta'u Yesuusiin. Nalaale as. Siin anjede seexanaa. Nalaale as. Ija kee banii nalaale. Maano. Nalaale as. Abidda samiirraa. Nalaale as. Ol jedhi nalaale. Out! Never again. Arraan booda dirree dhalxan hundumaatti milkaa'aa. Gabaa kisaaraa keessaa sin baaseera. Mana kiraarra kan jonjofta waggaa tokko as mana keessanitti akka galtan ajajeera dhiigolichaati. Iskoolaarshiippiin barumsaan nagadaan sin eebbiseera. Kana manuyye aameen. Baa kan jirtan lixa kaaba kibbaardii kamirra iddoo sagaleen kun itti dhaga'amu. ARARA TV'n, Facebook'n, YouTube'n. Ajajeera siree rakkinaa sanarraa utaalaa kaa. Utaalaa kaa. Utaalaa kaa. Du'eera si keessaa humni seexanaa. Du'eera humni seexanaa si keessaati. You are free, you are free. Thank you. Wow. Amma tu kadhatamu irreen gooftaa Yesuus itti kan bu'ee namoonni waan qabatamaa ofirraa dabdammee harka raasaa. If you have conveyed restoration from nama that shaniif carraan kenna fiigaas baa. sickness on your body, Carraan sinii kenna nama shaniif fiigaas baa kottaa waan sinii ta'e nutti achi dabarsi. run to the altar and give us your testimonies. Thank you, thank you. Galatoomaa. Wow. Nama Waaqayyoo armeen kuni qaammee gaafa jaatanii manuma koo gibbii keessatti kufee ergan kufee booda garuu omaayyuu gadi jedhee hojjechuu hin danda'u. Caammaa koollee abbaa warraa kootu naa ka'a. Dhagni koo kunis hiitee tureeru dhanna isaanii ramadaan jijjira. Abjuu kootiin namni Waaqayyoo naa kadhatanii natti fooyyee amma mootuu lallabamaa jiru. Inni dhanna koo irratti hiitee ture isaan gadi jedhee hojjechuu dadhabus wanti hundumtuu narraa badee jedhu. Ameen. Maqaan eenyu? Kiyyaa Booranaa. Kiyyaa Booranaa. Eeyyee. Eessaa dhufte? Naannoo kaampaasii asuma naqamtee. Maaltu sii ta'e? Paagumee gaafa jaa galgala sa'aatii 3tti kufe. Okay. Gibbii makoo keessatti. Okay. Kufeeni cinaachi koo na hojjechuu didee garaan koo madaadha. Kun obboleettii kootti agarsiiseera. Jilbii koos madaadha. Guyyaa gaafa sanaa kaasee caammaan ni dhadhu. Abbaa warraa koo naayidha. Waan tokko nyaadhu harki koo diriiru akkasumatti naafee. Amma hoo? Amma naa hojjete. Indiriire. Indiriire. Raas akka barbaadde. Ameen. Taayi kayi. Ameen. Taayi Ameen. Ameen. Waaqa waaqotaaf. Ameen. Okay. Prophet, this father was saying, for the last 29 years I was suffering from this, my backbone pain. 29. Yes, especially from the last 2 days, I was even left over the sick bed because of the pain. But now as he was praying for the congregation, unusual heat, something warm hit me. I sweat out. From that time on, I am totally healed. And he has more to say in his mother language. Let us listen to him. Ani duddiko kan dhukkubutti ka'e har'a waggaa 29 garuun yeroo baay'ee naa kadhatama na dhiisa ani nan sodaadha ture. Amma dheengaddaa kaasee immoo dudda koo walumatti na gogsee gadin taa'u gadin jedhu ciiseen galagalu. Amma immoo isan akkasuma jedhee tana ofitti hidhameen dhufe ammatuma isin kadhachaa jirtanii dudda keessa iddoo isin dhukkuba harka kadhaa yerootan yeroon kaawwadhu waan akka abidda wayina dabqisiisee keessa darbe gadin taa'ee olin ka'e gadin taa'ee olin ka'e ofirraan dhabe. Metaaka. Aha. 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 Ilma Waaqayyoo gooftaa Yesuusiif galata fiduu kan danda'u.
Jaarsa push-up hojjechiise gooftichi. Kaadha bishaan zayitii sirkaa buqqisaa ol qabaa. A miracle happened to this brother. There were 2 groans over his waist for the last 2 weeks. 2 weeks. Yes. Okay. But now as he was praying for the congregation, he said, unusual hit me. I was sweat unusually from that time on. I missed that tumor or that groan from my waist, and he has more to say. Let us listen to him. Maqaan kee eenyu? Magarsaa fi Qaaduun. Magarsa eessaa dhufta? Shaamburraan dhufe Magarsaa fi Qaaduun jedhama. Shambu'aa? Eeyyee. Okay. Maaltu si ta'e? Iitoo bakka lama torbee lamaan boorii ganama barii ofirratti arge. Bakka lama? Bakka lama addanaaf addanaanii ganamuma keenya ofirratti arge. Torbee lamaaf na rakkisaa ture torbee lamaan isaa boorii. Okay. Nam tokkotti iyyuu ni manne guyyaa tokko bicha halkan na rakkisennaani siisterii ishee xiqqootiin zayitii dibataa jira oteef naa kennamee jee oskima ofuma koofitti diba'een ture. Yeroo sana naaf hooyyee ture ergasii immoo qabattoo hidhachuun dhaabee dhiitee surree koo irra taa'uu hin danda'u gadi butee yoon taa'e malee achitti irra taa'e na quba. Bitaaf mirgaan? Bitaaf mirgaan asiif asiini sababa isaatti qaamuma koo kana keessa na dhukkubaa ture torbee lamaaf. Nam tokko iyyuu ni manne. Amma maaltu ta'e? Amma gaafa siin kadhattanii durumaan gaafa nuufee moldaama kana gaafan seene natti fooyyee ture. Akka duraa taa'uu dide. Hidhadhee man taa'aa ture qabattoo koo noormaaliima. Amma gaafa siin kadhattan immoo waan akka afuuraa wayii na keessa darbee barbaadee na beefirraa. Injiru tokkomti isaa injiru. Ilma Waaqayyoof galata fiduu kan danda'u. Okay. Nama Waaqayyoo obboleettiin kuni ji'a lamaaf dhugaa dubbattu yookiis immoo turuu kooler kan jedhamtutu adda adda ba'ee jedhe manni yaalaa. Irra deebi'e turuu kooler. Turuu kooler. Dhugaa dubbattu ishee jedhamtutu addaan ba'ee. Okay. Sababii kanaaf ina isaasti malee dubbachuu hin dandeessu ji'a lamaaf isheen ogeessa fayyaadha. Isheenum ogeessa fayyaa. Naannaa piyaassaarraa gara raas dastaatti naa erganii jennaan achi immoo ji'atti na beellama. Piyaassaarraa raas dastaatti. Erginaan isaaniyyuu beellama ji'a tokko qabaniif riifarii qabdi kunoo Afrikaa jechuudha. Turuu koolerii kee yookiis dhugaa dubbattuun kee waan addaan ba'eef ati tasumaa dubbachuu hin dandeessu naan jedhanii. Tasumaa dubbachuu hin dandeessu. Hin dandeessu ina saasta malee naan jedhaneedha jetti. Amma garuu dubbachuu dandeesse. Hallelujah! Wow! Wow! Kottu na bira. Miraakilii addaadha kan ishee. Hospitaalli raas dastaatti kan inni riifeer ta'e maqaan kee eenyu? Loomituu. Eessaa dhufte? Finfinnee. Maqaan kee Loomituudha. Hojiin kee hoo? Nersiingi. Eessaa hojjetta? Addisuu gabee. Addis? Gullallee. Ammamii kaaseetti kan sagalee kee dubbachuudha? Ji'a lama. Ol kaastee naasofte? Naasoo. Mucattiin tokko jirti kan na waliin dhufte maqaan ishee Meerre waa meeqa? Bakka ani guleen kan na waliin dhufte jirti. Maqaan ishee eenyu waame? Maqaan ishee hin beeku. Atuna ta'e maa iyyaan nufa gooddanyaan koo fayyeen ta'a. Eeyo maqaan ishee? Maqaan ishee hin beektu? Maqaan ishee hin beeku kan warra ani bira buleeti na waliin erge malee kun dhufteerti. Dhufteetti kunoo. Nagaan siif haa ta'u. Okay. Ani gammadee manaan madda lakkaa furicha hojiirra jira fuudhee lamatti dhaye. Waaw. Baga gammadde. Simbira bultee dhufte? Eeyyee. Maal gochuu hin dandeessu? Dubbachuu hin dandeessu waan tokko hin asaasiti malee. Umaayyuu. Eeyyee. Maqaan keenya immoo ol kaasee haaseme. Loomituu. Eessaa dhufte? Finfinnee. Ani fayyeera dhisa bakka. Ani fayyeera! Ani fayyeera! Ani bilisameera! Yesus! Amen! Bless. You are free. Amen. Abiddatti qabate. Shoodha galii bobeessu. Ogummaa ogeessotaan lafattan dabaladha. Isheen iyyuu ogeettii fayyaadha. Dooktar Yesuus immoo ogeettii fayyaa. Yaa. Wow. Wow. The mighty name of Jesus Christ. You are free forever. Wow. Wow. Ilma Waaqayyoo fiyyuu foorichuu kan danda'u Waaqa waaqotaaf. Akka fayyiteetta fi bara baraan. Deebii dhugaa ba'i. Baga gammadde. Ishina.
nama waaqayyoo inni na cinatti argamu kun lafee dugda isaatii irratti waa biqileeraa ittiin jedhan gaafa mana dugda isaarratti waa biqileera. eeyyee mana yaalaa deemee gaafa raajii ka'u kun ji'a lama ol irra ture sababii kanaaf miilli isaa gara mirgaan dacha'uu hin danda'u taa'uu ka'uu hin danda'u miilla isaa namiif hin dacha'u. ji'a lamaaf gaafa haasa'u jechuudha akka inni natti himetti. Ji'a lamaaf miilli hin dacha'u. eeyyee dugda irratti biqile. eeyyee gaafa deemullee miilla isaa lafarra gototaa deema miilla mirgaa. Okay. Amma gaafa kadhatamu waan akka diilallaa wayitu na keessa darbee lafa dhukkubu lafa isa dhukkubee jechuudha. Amma gaafa erga waan akka diilallaa kun isa keessa darbee booddee gaafa of ilaalee jedhu wanti tokko wanti isatti dhaga'amu hin jiru taa'ee ka'uu danda'a deemuu danda'a akka nama nagaa tokkootti. Maqaan keenya. Gaaddisaa Lamaayyoo. Yaa dhufte. Fincaa Sukkaar Faafrikaa. Maal sin jedhe ogeessi fayyaa? Ogeessi fayyaa tiruu koo kanarrattis wanti biqileeru jira. Tiruu irrattis. Dugda irrattis. Asirraas waraabaniiru dugda koorraas araajii na kaasaniiru kaleessa. Amma immoo naada walaa turani kottu fudhuu jedhanii wuxxeetii kee. Opereeshinii dhaafu. Ani immoo ta'uu jedhanii isee. Eessarraa si bilbilaa turan? Asimarraati Firaarerraati. Har'a si bilbilanii? Har'a naada waleera dookteriin si'a sadii. Dookteriin har'a si'a sadii bilbilee dookterii Yesuusis si'a sadii bilbilee faarra. Har'a immoo nan fayyan immoo. Ameen. Yaa. Ameen. Maaltu ta'e amma maaltu ta'e? Miilli koo kanaafiyyuu ela namoonni achi biran taa'u raagaa naa ba'u danda'een taa'u naanna'an ture lafarra gototeen hinna nyaata. Anna koo kana paartii kana keessa deemeen na nyaata anna qorxomsa. Sindacha'u. Hindacha'u ture. Mi amma sa'ii ka'e laala. Waaw. 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 Iyyuu kan danda'u gooftaaf galata jabaa. Ameen. Come on. Amma immoo fayyee. Be out. Never again. Deebiteetti hin galin dhiiga walichaatiin. You are free. Ameen. Waaw. Gooftotaaf iyyuu fooricuu kan danda'u. Bishaan sinirka jiru zayitii sinirka jiru kana abiddaaf dhiigatti deebiseera dhiiga walichaatiin. Dibeera kana amantaan. Dibeera bishaan kana. Afurri jireenya kennu bishaan kana akka galu ajajeera. Afurri jireenya kennu bishaan kana akka galu ajajeera. Zayitii kanatti afurri jireenya akka galu ajajeera. Iddoo bishaan kun ga'e iddoo zayitiin kun ga'e. Kan hidhame akka hiikamu. Kan cabe akka utaalu. Kan jaame akka ilaalu. Ajajeera. 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 Ajajeera dhiiga walichaatiin. Dibeera kan amantan humna du'aa ka'u Yesuusin. Ebba Abrahaam gara keessanitti ajajeera humna dhiiga walichaatiin. Dibeera. 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 Dibeera humna dhiiga walichaan. Dibeera kan amantan abidda dhiiga. Dibeera. Dibeera. Yeroo bishaan kana dhugdan yeroo zayitii kana fayyadamtan wanti qaama keessan keessatti manne ijaarrate ergamaan seexanaa kamiyyuu. Fincaaniif sagaraa wajjin dhangalee akka inni ba'u ajajeera dhiiga walichaatiin. I command to any power of Milceesi keessaa hariyeera gadi dhiiga walichaatiin. sickness in your body be flushed out. Mataan miillaatti speer paartaa qaama kee haaresseera dhiiga walichaatiin. I renew all your body parts. Simboo argadhu nama dura dhaabbattu nama hojjettu duratti. Be favored wherever you Be go. favored in the name of Jesus Christ. Simbarka. Simboo argadhu adda kee dibeera adda kee dibeera. Favored. Sammuu kee dibeera dhiiga walichaatiin. I anoint out this your brain and mind. Afura kanaan tadhiin. Dibeera harka kee miilla kee sammuu kee. I declare this your hands are anointed. Waan waggaa 10 waggaa 5 waggaa 8 waan bira ga'uu dadhabdan. Whatever you couldn't make it. Humna gaara raarraa kanaan utaalaa waggaa kana bira darbaa ajajeera dhiiga walichaatiin. For the last 10 and 20 years may you take over. Divine speedidhaan humna dhiiga walichaa. By the Divine speedidhaan. working Divine upon this speedidhaan. May you join the divine speed, taking this church to the front. Kan amantan jecha nama dubbadhe. If you believe, Waggaan 11 Waaqayyoon biratti guyyaa tokkodha nama caama. 4,000 years are like one day with the sight of God. Humna waaqarraatii waan biraan gaa jettee yaanne sana. Whatever you can't imagine to achieve, Waan sirraa fagaate sana. whatever you imagined it was so far from you, Harka kee keessa galcheera dhiiga Yesuusiitiin. I bring it over your hand right now.
Humna haaraa, jabina haaraa, ganama haaraa, mul'ata haaraa. Unusual favor, strength. Humna dhiiga Yesuusiiti. By the power in the blood of the Lamb. Yeroo bishaan kana zayitii kana mataatti godhattu dhugdu isa ta'u. From the time you shall Kana drink booda divine humna waaqarraatiin adeemi kana booda. a drop of this Hojiin kee water, mul'anni kee ba'uuf galuun yaaduun kana booda. Humna waaqarraatiin akka ta'u ajajeera dhiiga holichaan. I command to your vision be anointed divinely. Kana amantan dhugaa mataatti naqadhaa inni dubbatame sirratti ta'eera. If you done. believe this is done on your life, The mighty name of Jesus Christ. Out! I go Out! 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 The name of Jesus. Out! 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 The name of Jesus Christ. Out! Pai kesa. Never again. Debite In Jesus' tingalin. name. Go! Dani kesa. Go! Pai kesa. Out! Out! Pai. Out! Pai. In Jesus' name. Ago Taayyee susi. Thank you. Eu kan gammad. Who is glad to the Lord? Bal'isa harka lamman. Stretch out your two hands. Kana booda waan dhabinaa eebba Abrahaam. May you never ever be short Ganama of haaraa, ganama haaraa, The blessing. ganama haaraa, ganama haaraa. new day Eew down. kanaman. Nagada keef, hojii keef, jireenya keef, maatii keef. Ganama haaraa. For your career, Rejoice. family, work, new days down. Ingenye mamayu, ingenye mamayu, nasa yo mawame kufe, mala yo kufe.